Hordoftoota Oromiyaanis neetwoork akkam jirtu kun qophii hubannaati. Qophii hubannaa kana wajjin tabsaa'ee dheeressaati. Haalawwan waggoota 28 darban argaa turre irratti dabalatee yookaan itti fufee waggoota asaanan lamaan kana keessa kan argaa jirru kun immoo keessaa biyya hambaa kanatti Oromoota kan duratti of dagatanii illee callisanii taa'aa turan bakka ta'anii dadammaqsee akka walii yaafatanu, akka wal barbaadanu, akka wal gurmeessanuu fi gurmaa'anii akka sossoonu haala uummata biyya keessatti gaaga'amaa jiru kanaaf birmatanuutti tumsanuu fi sagalee ta'anii waan tokko irratti akka iyyanuuf akka gargaarutti jechaadha. Haala sagaleen uummataas ukkaamamee jiru kana keessatti. Kana keessaas tokko dhaaba Global Oromo Advocacy Group jedhamuudhaan ijaaramee as bahedha. Dhaabni kun akeeka akkamii qabatee as bahe maalirraa ka'eeti hanga yoonaa sochii akkamii godhee laraata itti aansee maal gochuudhaaf iyyuu lafa keewwatee jira kan jedhuuf kana wajjin kan wal qabatan qabxii tokko kakaafnee irratti mari'achuuf namoota sadii keessummaa godhannee dhiyaannee jirra. Tokko obbo Tasfaayee Gabiitii, lammaffaan obbo Abdataa Hoomaati, sadaffaa obbo Badhaadhaa Dhaqqaboo. Obbo Tasfaayee Gabii fi obbo Abdataa Hoomaa obbo Abdataa Hoomaa Austraaliyaadhaatu dubbannu. Obbo Tasfaayee Gabii asii Ameerikaa kaabaa Atlaantaadha. Obbo Badhaadhaa Dhaqqaboo Sweden Jenevaa jiru. Magaalaa biraatti fakkaata dhiifama hunda dogoggore. Obbo Tasfaayee obbo Abdataan warra dhaaba Global Oromo Advocacy Group kana bu'uureessan keessaatidha. Obbo Badhaadhaa Dhaqqaboo immoo ogeessa seeraati. Dhimma kanarratti maree kana keessatti dhimmoota seeraa wajjin wal qabatan tokko irratti akka ibsanuu kennanuuf iyyuu ofitti dabalannee qabannee dhiyaannee jirra. Isin akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarraa sana dura waan tokko maqaa jaarmaa kanaa keessatti jecha advocacy jedhu yeroodhaaf afaan Oromoo keessaa jecha akka jechaatti isa kan Ingiliziffaa kana bakka bu'aan arganneef iyyuu isuma kan Ingiliziffaa kanatti advocacy nutti gargaaramuu itti fufnaa kan akka nu hubattanu barbaanna. Isin waliin turachaa maree keenyaatti dabarraa. Isin hunda'uu maqaa Oromiyaanis neetwoork maqaa sagantaa hubannaa kanaan yeroo keessanii baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Isinis galatooma. Illee akkuma kana galatooma. Ayyaa haatis galatoomnu affeeruu keetiif. Obbo Tasfaayee sagaleen keessan xiqqoon irraa fagaataa akka akkas jedhaati. Egaa jaarmaa haaraadhayyuu uummatatti beeksisuudha akeeka isaasii waan lafa keewwate hunda isaa uummata beeksisuudhaafidha. Isarraa jalqabna waa hunda dura haala amma biyya keessa deemaa jirullee waan agas walitti himnus hin qabnu hundumtuun hubata. Haa ta'u malee isiniif sababa kan ta'e maalidha laata? Wanti koonoo waanuma ture waggaa 28 plus waggaa 2 gara waggaa 30tti adeemaa jira. Olaantummaa paartiilee garaa jalatti jechaadha. Jalqaba Hawwaat jalatti amma immoo jaarmaan Oromoo viidiyoo kaleessaa ODP yookaan PPR jalatti wanti adda ta'e wanti kan durii caalaa dhimsiisaa yaaddessaa ta'e kan isin kakaase kan walitti isin fide maali? Amma yoona hagam sossootaniitu itti aansitanii immoo maal fa'aa lafa keewwattanii jirtu? Warra bu'uureessitan keessaa eenyu hangafa akka ta'e illee beeku haa ta'u malee kan jalqabarra ol quunnaan obbo Tasfaayee waan ta'eef isaanii jalqabna. Obbo Tasfaayee nu jalqabaa obbo Abdataanitti nuuf bu'u. Haa ta'u obbo Tasfaayee hedduu galatoomi carraa nuu kennite kanaafi akkuma uummati Oromoo bal'aan iyyuu beeku waggaa tokkoof walakkaadha asii keessumaa uummati Oromoo marti utuu dimokiraasii dhugaa eeguu, utuu haqa eeguu, utuu seer qabeessummaa eeguu
qabsoonsaa yookiin immoo kan inni eeggate kun jalaa dabee kabiraatti cehuudhaan inumaa uummata Oromoo kan miidhuu kan caalaatti lafa isaarraa isa buqqisuu ajjeechaan garmalee kan isarra gahaa jiru dubartoonni keenya dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e odeeffannoo baay'eetu jira. Dubartoonnii fi ijoolleen durbaa yeroo ammaa kana laga dhaqanii bishaan waraabachuu hin danda'anii, qoraan bu'achuu hin danda'anii, sodaa command post irraa kan ka'e sodaa gudeeduutu jira, ajjeesuutu jira. Kanaaf kanatu uummata keenyarraa baay'inaan gahuutti jira. Uummanni keenya keessumaa gidduu darban kana keessa lafoodhaanis karaa samiis xayyaaraan uummata kana ijoollee fixuun dhalateera. Minaan uummata Oromoo ooyiruu isaa keessatti gubuun, bosona isaa gubuun, bishaan isaa keemikaala yookaan summii itti naqanii bishaan isaa jalaa booressuun yookiin pollute gochuun uummata mana isaatii wajjiniin maatii isaatii wajjiniin walitti gubuun kun hundumtuu wanneen gurguddaa nu kakaasan keessaa ho'aatti kan nu kakaasan qabxiin jarreen kana. Tokkoffaa uummati bal'aa Oromoo miliyoona 10tti lakkaa'amu karaa kibbaa, karaa lixaa yeroo ammaa kana sadarkaa buqqa'ee biyya isaa gadhiisuutti gahuutti jira. Waraana command post mootummaan Dr. Abiy irra kaa'anii kanaaf wanti gochuudhaaf yaadaa jirru iyyannoodhaaf Oromoo Advocacy Groupiin kan inni dhaabbatee fi iyyannoo mootummaa Itoophiyaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiin geggeeffamaa jirutti iyyannaa dhiheessuudha. Uummata bal'aa Oromootti, abbootii gadaatti, qeerroodhaaf qarreetti, hayyoota Oromootti, jaarsoliitti, shamarran Oromoo maratti bal'inaan uummata Oromootti iyyannaa dhiheessuudhaan kayitii iyyadhu, iyyiiti iyya dabarsi. Akkasitti hamma yoomiitti itti fufta, hamma yoomiitti lafa keerraa buqqaata, hamma yoomiitti biyya keerraa godaanta, hamma yoomiitti immoo duuti kee du'a saree ta'a. Du'a saree jedhama biyya keenya. Saree abbaan qabne abbaadhuma argetu ajjeesee bira darbaa. Yeroo sana dhiigi saree sanaa hin gaafatamu saafaan Amaaraatiin dama kalbi jedhan. Uummati Oromoos yeroo ammaa kana dama kalbi ta'ee jira jechuudha. Ajjeesanii bira darbuu nami gaafatu hin jiru. Ajjeesanii bowwaatti gad darbatuu nami gaafatu hin jiru. Ajjeesanii bosona keessatti gatuu namni gaafatu hin jiru. Dhiigni uummata Oromoo dhangala'ee akkasumatti hafaa jira. Kan itti gaafatamu hin jiru. Mootummaan Dr. Abiy mootummaan Itoophiyaa command postii uummata Oromoo irra kaa'ee command postiin kun bakkayyuutti uummata miliyoonii 10tti lakkaa'amu godaansisaa, ajjeesaa, reebaa, qabeenya isaa saamaa jira. Inni kun maaliif ta'a? Uummati Oromoo kana eegee hoo? Qeerroon kana eegee, qeerroon kanaaf lubbuu isaatti dhabee qabsoo kanaaf yookiin immoo jijjiirama dhufu kanaaf qeerroon kan inni eege nagaadha. Qeerroon kan inni eege abbaa biyyummaa gonfachuudha. Qeerroon kan inni eege dinagdeedhaan guddachuudha. Qeerroon kan inni eege uummata keenya hiyyummaa keessaa baasuudha malee uummata keenyatti duulamee uummata keenya akka ajjeefamuuf miti. Kanaaf dhaabi kun Oromoo Advocacy Groupiin kan inni amma dhaabbateef ho'aatti rakkoon Oromoo bal'aa ta'uusaa sababii amma hubateef yoomirrayyuu caalaa ajjeechaan badiisi uummata Oromoo irra gahaa waan jiruuf walumaa galatti tokkoon ilma Oromootiif biyya Oromoo dhaqqabuudhaaf deema kun uummata lixaa fi uummata bahaa duwwaa irratti hafa miti. Oromoo mataa isaa ol qabatee deemu hundumaa mataa gadi qabachiisuudhaaf reebuudhaan, gudeeduudhaan, kolaasuudhaan, ajjeesuudhaan akka inni mataa ol hin qaban, akka inni mirga isaa hin gaafan, mirgi namoomaa uummata Oromoo bal'inaan
command postiidhaan garmalee sarbamaa jira. Isa kana abbaatu gaafatata. Abbaatu dubbatata. Mirga ofii abbaan hin dubbatan taanaan namni kan biraa namaa kennuu hin danda'u. Kanaaf Oromoon ajjechaan kun akka irraa dhaabbatu, command postiin akka irraa dhaabbatu, hidhamtoonni siyaasaa kan abbaa fedheeyyuu akka hiikamanii jiruu nagaatti deebi'anii hojii siyaasaa akka geggeeffatan. Mirgi uummataa, mirgi dubbachuu, mirgi jaaramuu, mirgi lubbuudhaan jiraachuu, uummati miliyoonii 50 command postii konyeetti lakkaa'amee jira. Inni kun dhaabbachuutu sarra jira. Uummati Oromoo bal'aan dubbatachuu danda'a, himachuu danda'a, falmachuu danda'a. Utuu kun ta'ee jiru attamitti namni keenya Oromoo ta'ee dhalatee lafarra kan jiru ajjechaan hin maluuf, duuti hin maluuf. Isa kana Oromoon irra deebi'ee dammaqee lakkii falmachuu qabnaa jechuutu sarra jiraadha kan nu kakaase. Isa kanaaf dhaabi kun dhaabbate. Mirga isaa falmachuudhaaf dhaabbate. Wanta biyyattii keessatti ta'aa jiru odeeffannoo guuruudhaan dhaabbolee mirga namoomaatiif dhaabbatan irratti odeeffannoo hiruudhaan jarreen kun itti yannaa keenyarraan odeeffannoo nuti kenninuuf ragaa nuti dhiyeessuun irratti hundaa'anii lafa dhimmisaa ilaallatutti dubbii kan akka ittiin ga'an gochuudhaaf inni jalqaba. Inni lammaffaan inni jalqabaa garuu amma akka Oromootti marga jiidhaa kutannee mootummaa Dooktar Abiyyitti kennuudhaaf command postii uummata keenyarraa kaas ajjechaan nuuf hin maluuti. Adaraa kabajamoo muummicha ministeeraa nurraa kaasaa jennee gaafachuudhaaf adeemna. Isa kana kophaa keenya gaafanna utuu hin taane dhaabi keenya kun sirnatti godhee dhaaba isaatti sirnatti godhee board of directors uummatee hayyoota walitti fiduudhaaf kaayyoon keenya inni guddaan hayyoota dhugaa Oromummaadhaaf dhaabatan, mirga Oromootiif dhugaadhaan falman, uummata Oromootiif biyya Oromiyaatiif quuqama kan qaban, kanneen sabummaan itti dhaga'amu mara lammii Oromoo kan ta'e of jalatti gurmeessinee mirga keenya eeggachuudhaaf mata durummaadhaan itti adeemnee hojii kana hojjechuudhaaf kan socho'aa jirru jechuudha. Kanatu nu eeggatan seene, du'atu nu eeggatan seene. Maal attamitti dhalli Oromoo tokko du'ee duutisaa dhiigisaa akkamiin lafattaf attamitti warri sajjeessan seeraaf hin dhiyaatan. Ilaalaa jamaa, ilaalaa uummata Oromoo bal'aa. Waan jedhamu tokkotu jira. Warri seeraa obbo Badhaadhaan na sirreessuu danda'ani. Wanti jedhamu tokko respondent superior waan jedhan tokkotu jira. Yookaan immoo superior respondent jechuun ejentiin isaa yookiin ergamoonni isaa, ergamoonni kubbaaniyyaa tokko yookaan ergamoonni mootummaa tokko uummata yoo miidhan, daba yoo hojjetan kan itti gaafatamu mataa mootummaa sanaati yookaan immoo mataa kubbaaniyyaa sanaati jechuudha. Kanaaf har'a command postii isa ta'u manneen hidhaa all the Ethiopian government apparatus warri jedhaman manneen hidhaa poolisiin humnootiin nageenyaa hojii mootummaa akka siviiliitti warreen hojjetan ta'umsa hamma ta'aa jiru kan hammeenya biyya Oromoo keessatti amma deemaa jiru kanaaf itti gaafatamu. Mata dureen isaanii muummichi ministeeraas taanaan kabajadhaan isaanitti dubbadhaa waan amma ta'aa jiru kana keessatti itti gaafatamu. Adda durummaadhaan kan itti gaafataman isaan. Obbo Tasfaayee see karaa kanaan jirtu haalli jiru ulaan jiru maal fakkaata seettu gara boodaaroo obbo Badhaadhaatti dhufna. Obbo Abdataa Tannufaa akka hundi keenya quba qabnu keessaa waggoota lamaan isaanan kana yeroo haalli biyya keessaa haala hin eegamneen karaa hin eegamneen waan addunyaanis nuti eegaa turre ummatichi eegaa tureen ala akka obbo Tasfaayee tuttuqan haalli saduraarra ammaataa ta'e mul'achuu jalqabe kana keessatti biyya ambaa kanatti immoo keessaa hawaasaa daasporaa biyya adda addaa jiru kana keessatti xiqqoo ishee burjaajiitu uumamee jira. Kunis immoo maali ta'e jedhametu mootummaan biyya jiruun loosanii namoota isaanii erganii gamtaan biyya kana jiru akka laaffatu maaliiyyuu caalaa kan yeroo
diddaan uummataa itti muddee adeemaa ture sana maaliyyuu caalaa kan jijjiirama fidaa ture sagalee biyya hambaa kanaa dhaga'amaa ture waan ta'eef kana waan beekanuufi burjaajii ture burjaajii jira. Haala akkasii keessatti akkamitti burjaajii kana irra aantanii tumsa barbaachisu kana sagalee barbaachisu kana gargaarsa kan biraas tarii gaan dabalata advokeesii kun waan bal'aadha. Kanarraa aanuudhaaf maal lafa keewwattaniittu tarii jaarmolee isin fakkaatan kan biraa wajjin mareen gootan walii galtee irra geessan kana duwwaayyuu immoo miti hawaasota gidduutti qofatu hin taane jaarmolee dhumtuu immoo maqaa fakkaatu fa'inas ba'anii uummata kanas burjaajessaa turanis hedduu jiru. Kanneen isaanii hanga tokko jiraataniituma waan barbaadan sana waan akeekkatan sana bakka dhimmu gaatan ofumaan badu ammallee jechuma advokeesii kana kan of keessaa qabullee maqaan kan biraa maqaa Oromootiin kan sossa'u akka jiru hubanna qilleensa irratti hin beekama. Haala akkasii keessatti burjaajii kanas irraa aantanii uummata kana hawaasa biyya hambaa kana haalaan gurmeessitanii waan barbaadamu gochuudhaaf dhuguma jaarmaan akkasii barbaachisuun isaa waluun gaafachiisu. Haalli biyya keessaa sana caalaa iyyuu birmannaa kan barbaadudha. Kun shakkiin qabu. Akkamitti kanarraa aantanii waan akeekkatan kana bakkaan ga'uudhaaf ilaal isaa amma maqaa qofaan jiraate uummacha burjaajisse sanarra dabartanii isin warra gochaa warra taate warra aakshinii ta'uudhaaf maal lafa keewwattani. Iddoo ulfaadhu isa amma ati jette kana deebisuu dura advokeesiin kuniyyuu maaliif barbaachise waan jedhamu xiqqoo ishii tuttuquun barbaada. Advokeesiin yoo kallattiitti illee hiikasaa ammatti Ingiliffarraa gara Oromoffaatti argachuu dadhabne akeekni isaa uummata sagaleensaa dhaga'amuu dhabe sagalee ta'uu uummata sagaleensaa yookaan immoo eenyummaan isaa ukkaamamee addunyaa kanatti gadi ba'ee himachuu warreen akka mirga dhala namaatiif falmaniitti himachuu hin dandeenyeef bakka bu'anii dubbachuu rakkina isaa nama dhageessisuu iddoo dhokate hundaa gadi baasuu wanti advokeesii jedhu kuni. Advokeesiin kun kanaan dura dhugaadha akkuma ammaati jette kana bara dheeraadhaaf bakkoota adda addaatti biyyoota adda addaatti guruupiidhaan yookaan gareewwan ijaaramuudhaan sosocho'aa ture. Namnuu rakkoo uummata kanaan na argu waan danda'u hojjechuudhaaf sagalee ta'uudhaaf hojjechaa ture. Kan hojjetame keessaallee kan baay'ee galata qaban hedduutu jira. Waan baay'ee hojjetanii mootummoota addunyaa kanaatti saba keenya miidiyaa adda addaatiin waan biyya keessa jiru hin argineef yookaan immoo meeshaaleen sabquunnamtii kun bakka irraa hir'ate karaa adda addaa ergaa adda addaatiin qaqqabsiisuudhaan sagalee ta'aafii ture. Kanarraa kan ka'e hiriironni adda addaa deemaa ture. Hiriirota deeman kana keessatti bu'aalee gurguddoon hin ture. Biyyoota adda addaa kana keessa keessumaa immoo biyya Awustiraaliyaa kana fudhanne. Biyya Awustiraaliyaa kanatti paarlaamaa biyya kanaa keessatti namoonni 3-4 yeroo adda addaa deddeebi'anii bakka saba kanaa bu'anii dubbachuu kan danda'ameef waa'ee saba kanaa addunyaa kanatti himuu kan isaan danda'aniif amma sin faana dhaabanneef falmi sin geggeessitan sin faana dhaabanne jechuu kan danda'aniif hojiin akkasii waan hojjetameef jechuudha. Haa ta'u malee naannoo ka biyya jiramnitti waan akkasiitu ture jechuudha. Amma inni kun hin bal'ifne simsanaatu bal'atee guddatee sirna qabeessa akka ta'uun lafa dhalli namaa jiru kamittuu nama dhaga'uu barbaadu hundatti dhageessisuudhaaf jirra jechuudha. Biyya keessatti illee hojiin kun itti fufaa alatti waliigalatti itti fufaa jechuudha. Waa'ee burjaajii biyya alaa kana keessatti keessumaa daaspooraa kana keessatti jira jettee na gaafatte kana dhugaadha burjaajiin hin jira. Namoonni hedduun dogoggoraniitu ture. Mootummaan kun waamicha yookaan immoo waliigaltee ta'ee dhaabni biyya alaa jiruu fi dhaabni lolaa jiru walitti dhufnee teenyee sirnaan haasofnee fixanna jedhee du'aa fi dararaa qeerroon geggeessaa ture. Sun waan muddeef waamicha inni godhe sanarratti hundaa'amee wal amanteedhaan Oromootaa nuti rakkoo Oromoo hiriigna
beela isaa dheebuu isaa itti fufuu hin danda'u waan jedhuun waliigalteedhaan galame sun gaafanni haalamuu eegalu namoonni duraan dhugaa dhadhanii yaada sana fudhatanii wanti kun sirriidha kana booda nuti wal loluun nurra hin jiraatu Oromoo wal loluu wal dhiibuun nurra hin jiraatu jedhan hundumtuu gara calqabaarra burjaajii sana uumanii in uumame jechuudha saba keenya keessatti warra daasporaa kana kanneen immoo dantaa adda addaatiin bibbitaman isin dhabaman kun beekamaadhuma haa ta'u garuu burjaajiin sun dhugaasaa namatti himu dhabuurraa natti fakkaata fakkeenya tokko yoon fudhadhee walgahii tokko irratti biyya manan keessa jiru kanatti Oromootu aangoorra jira ijoollee abbaa gadaa aangoorra jira akkamitti kuni ta'ee akkamitti inni deebinee nuti Oromoon wal lollaa waan jedhamu kan eessantu jira jecha lakki akkana miti dhiigaan Oromummaa qofaan murteessaa miti hojii Oromoon barbaadu hojjechuu dhabuudha Oromoo irratti duuluudha Oromoo ajjeesuudha hidhuudha dararuudha dimoogiraafii Oromiyaa iyyuu jijjiiruun yaaluudha isa kanatu diina nama taasisa isa kanatu rakkoo qaba kana falmachuun jira gaafa jedhee uummanni kun hawaasni marii godhu nu hin dogoggorreedha hubannaan keenya kana miti waan jedhamutu ture jechuudha burjaajiin kun akka kanatti hin qulqullaa'aa deemaa jira burjaajiin kun sirnaan namni gadi taa'ee yookaan uummanni bahee hawaasni keenya bahee marii godhee irratti mari'atee qulqulleeffachuu danda'a qulqulleeffataallee jira dhiyoodhuma kana keessa ji'a 2-3 kana keessatti wanti kun qulqullaa'aa jira baay'ee burjaajiin hin jiru amma kanaafis akka inni qulqullaa'u abdii irraa qabna jechuudha kanaan hin qulqulloofne namummaan humti isaatu nama shakkisiisa har'a akkuma obboleessi koo amma dubbatu kan daa'ima xixinnoon otoo loon tiksituu dirree loon tiksitu irratti ajjeefamaati jirti daa'imni xixinnoon uleedhaan reebamtee dirri ishii ciccitee reebamtee caccabdee mana yaalallee argachuu hin dandeenye godoo adda addaa keessa ciisaa jira. Kaan immoo kan kanaan eeltee aadaa jirtu guyyaa du'a eeggatu hedduutu jira. Kanaaf wanti kun dhugaadhumatti yoo ilaalle namni burjaajii kanaan yookaan karaa ilaalcha adda addaa horatee waan kana irratti ana maaltu na dhibe jedhee dhiisu waan hin jirreef isa kana hundumayyuu sirreeffannaa sirraa sabni keenya wal hubatee jira wal hubataatti jira gara caalummoo gaafa advocacy'n kun gadi ba'ee sirnaan dubbatee beeksise mariidhaaf kan galleef dogoggora jiru hundaa walitti dhiyeessinee waliin dhiyaannee teenyee walii ibsinee wal qajeelfachuuf teenyaa namni kana du'aatii fi reebicha kana dararaa kana balleessaa amma jiru kana summii uummata keenya irratti harcaa jiru mana barumsaa irratti daa'imman xixinnoo irratti summiin gannamee dararaa meeqa akka jiru bakka hundumatti Finfinnee dabalatee handhuura biyyattii dabalatee summiin daa'imman irratti bittimu kun gara jabummaa akkamii yoo qabaate namni callisee ilaala jedhee hin yaadu kana walii galaati jira hawaasni keenya ammallee nu illee kanatti bobba'uuf teenya jechuudha. Gaariidha. Irra caalaa qindoomina jaarmolee gidduu jiraachuu qabu irratti waan irra geessan yoo jiraate booddeetti nu deebitu. Obbo Badhaadha egaa walumaan beeknaa yaadi kana bareechine akka hubannoo kootiitti jijjiirama maqaarraa kanaaf yaadi gumatiyyuu bakka jira bakka qabateera aangoo qabatee jira wanni biraa hafnaan caasaanii yaadigiyyuu inni 1-5 yoo ammayyuu bakkuma isaa jira fakkeenya gaariin kanaa fi walgahii gurguddaa lama muummichi ministeeraa 7 darban kana waaman tokko walgahii dargaggootaa kumoota hedduu walitti fide galma miliyoonii sanatti 7 isaan kana immoo walgahii dubartootaa kun hunduu caasaa ihaadig sanarra adeemame akka waamame keessaa kan dargaggootaa waldaa dargaggootaa kan dubartootaas gaa waldaa dubartootaa fakkaata waldaa liigii dargaggootaa ihaadig waan akkasii kaffaltiin illee guyyaa guyyaatti kaffalamee fi ihaadiguma egaa hin beekna ihaadigii waggaa 28 amma immoo waggaa 30 ta'eera. Bara Obbo Mallas irraa kaafnee waan quba qabnu tokko jira. Yakki gurguddaan mootummaa sadarkaa mootummaatti gaafachiisan tokko yeroo raawwatamanuu keessaa jaarmoliin mirga dhala namummaa jaarmoliin advookasii bakka buutonni mootummoota biyya ambaa kun dippiloomaatonni yommuu gaafiitti kaasanu inni mootummaa giddu galeessaa keessaa bara Mallas fa'aa mootummaa naannoo gaafadha jedha.
Yoo mootummaa naannootti gadi bu'anii gaafatan mootummaa federaalaa gaafadhaa jedha. Yoo tarii akka malee jabaadhaan qabaman wanti isaan godhan wanti guddaan tokko jiraate namticha akka dalage sana achii kaasanii bakka biraatti geessu yeroo tokko muuduyyuutti sana caalaattu. Waan akkasii argaa turre kana faana immoo irra caalaa yakkii ilmaan namaatti raawwatamaa ture. Kabarii qaba, buukii qaba, pretext, false reasons. Sana keessaa tokko tasgabbii biyyaa nageenya uummataa eegsisuu kan jedhudha. Lammaffaan immoo yeroo dhiyoodhaas kan labsiin iyyuu irratti ba'e terrorizimii loluu kan jedhudha. Haala akkasii kana keessatti yakka dalagamaa tureef dalagamaa jiru. Waan wal gaafachuun qabu kun dhugaa dubbachuuf ilmaan Oromoo ejji Oromoo irra bu'u gurguddaa akkasitti ture ajjechaan tarkaanfiin ajjechaa kan quba qabnu kan akka obbo Daraaraa Kafanii fa'aa irratti kan murtaa'e isa kamiin yoo ajjeefne uummata kana naasifnaa isa kamiin yoo ajjeefne uummata kanatti sodaatti naqnee intimideet goonee harka kennisiifna haala akkasiitiin ture warri ukkaamanii dhaabamanis ammarraallee bakka saambu'an kan hin beekne hedduu jiru. Garuu ukkaamamuun isaanii ifatti kan beekamu. Haala kana keessatti carraan jiru maali? Waa biraayyuu miti amma yakkumti kun akka dhaabatu gochuudhaaf gochaan akkasii kun uummatarraa akka dhaabatu gochuudhaaf egaan seeraan wal gaafachuun adabbii jechaan iyyuu korrektii gochuus caalaadhaan beeku akka gochaan sun dhaabatuuf akka inni balleesse sirratuuf carraa akkamii jira warra yakka kanaaf itti gaafatamaa ta'an seeratti dhiyeessanii gaafachuudhaaf biyya keessattis ta'e biyya alaatti sadarkaa addunyaatti maal fakkaata? Ayya galatoomne gaafiin kee carraa maaltu jira badii gugurdattu ga'ee jira biyya sana keessa kan jedhudha. Walumaa galatti. Egaa yakki raawwatamee jira akkuma amma dubbatame ilmi Oromoo dhumee jira lubbuun ilma Oromoo ammoo akka biyya faranjitti ammoo lubbuu sareetii gadis ga'ee ta'eetiin jira carraaleen jira maalidha isa jedhudha. Egaa dhugaadha kun daamni Oromoo du'ee jira. Maatii keessaa maatiin tokko dhumee jira. Ijoollee 5 maatii nama tokko jalaa fitanii jiranii. Oromoo hedduudha qabsoo kana keessatti kan wareegamee jiru. Dubartii ulfaa Bashiirulaa Gammachuu kaasuu dandeenya. Dubara ulfaa ajjeesanii jiru. Isa kan hundayyuu godhanii lubbuu ilma Oromoo akka sareettu namni ilaale hin jiru. Gama dhaabbilee biraatis yoo taane wanna kana jedhame hin jiru garuu yakka guddaadha. Duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatamee jira. Bifa kanaan namoonni hedduun dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman dhaabanii akkuma waahillan koo obbo Abdataan fa'aa kaasanitti falmuu kan yaalan jiru. Gama ogummaa kootiitiisinis namoonni baay'een bifa kanaan naqunnamee jira. Kun waan baay'ee gaarii waan baay'ee dansaa waan baay'ee jajjabeeffamuu qabu. Egaa carraaleen jiru tokko faranjiin homaa namaan gootu abbatu ofii wanta godhu godha. Akkuma amma dhaabbileen kunniin ijaaramaa jiru kanaan uummanni Oromoo qabsaa'uu qaba. Uummanni Oromoo falmachuu qaba. Kanaaf yakki amma raawwate kun ammoo abbaa qabaachuu qaba. Eenyu kan itti gaafatamu? Hamma ammaatti nama tokko seeratti dhiyaatee maaliif ajjeefte yookaan ammoo badii hammanaa uummata irraan geette jedhamee namni Itoophiyaa sana keessa dhiyaate hin jiru. Qabsoon Oromoo kun yoo namnis seeratti hin dhiyaanne yoo wanni namni sun wareegameef bilisummaa haqaan fida yoo ta'e namni sanirraa boqonnaa argata. Dhugaadha. Boqonnaa irratti argachuu dandeetta. Egaa bilisummaan sunis akka qabatamatti ilaalaa jiru waan Oromoon bilisoome jennee faaktirii bilisummaan kunoo kana jennee qabatamatti argaa hin jirru. Egaa uummanni keenya mana gahu kun maa dhume faranjiin gaaddaa indigniitii jetti. Dura kaasanii jiru. Sareen kabajaadhaan du'uu qaba. Sareenis biyyoota biraa yoo ta'es kabajaa qabdi. Looyeriin saree jira. Biyyoota guddatan keessa. Saree kan kee tumuu hin dandeettu akka feetetti dhayuu hin dandeettu. Namoota amma akkasii himataman jira. Sareen silkii kan koo yookaan aayifoonii koo na jalaa ciniine jedhee nama sareetu himatamee jira. Biyyoota mirgi dhala namaatti kabajan.
ummata Oromoo ummata sana fakkaatu biyya sana keessatti hamma kabajaan inni qabu kamtu jira. Abbaa fedhan ajjeesanii jiru namni dhumeera baay'isoo akkamma hunduu laalee dagatu kanaa miti warri maatiin jalaa du'e waan fiilingiin isaan qaban hin jira. Namni dhumee jira, yakki raawwatamee jira, waraanni ummata kana fixe tokko iyyuu hin qabamne inumaa warra kaleessa ummata fixetu har'a jijjiirama jedhee maqaa biraa soba biraatiin deemaa jira. Gara fuulduraa hoo wanni kun dhaabachuu fakkaata waan jedhus tilmaamuun nu barbaachisa. Gara fuulduras wanni kun waan dhaabbatu hin fakkaatu. Haalawwan jiranirraa kaanee yoo laalle gara fuulduras wanni kun itti fufa. So erga ilmi namaa kun waaqayyoonis gaafa ilma namaa adda godhee uume erga gara fuulduras warri kun waan itti fufu ta'e Oromoon akka Oromootti maal godhuu qaba. Faranjii irraa waa'ee kun gonkumaa hin barbaachisu. Kanaaf carraan gama seeratti jiru carraa lamatu jira. Carraan tokko biyya keessatti qaama nama ajjeese kana mootummaa sanii kennu. Carraan guddaan mootummaaleen addunyaa biyya sanii kennu. Domestic remedy jedhu. Yeroo baay'ee rakkoo kanutti ta'ee waa'ee Oromoo kan akka gara qaama seera murteessituutti akka hin finne kageessu domestic remedy fixiisin jedhu. Biyya keessatti manni murtii yookaan qaamni mootummaa dhimma kana furu jiraachuu qaba. Achi fixachuun barbaachisaadha. Carraan lammaffaa immoo Oromoon dhimma isaa kana gara dhaabbilee falmattoota mirga dhala namaa Higher Commission of Human Rights garas fidu mootummaan sun addunyaarra fudhatama kan qabne advocacy gochuun dirqamaa jechaadha. Kanaaf carraaleen gaappii lamatu jira. Tokko biyya keessa kan biraa immoo biyya alaati. Kan biyya alaa ammoo yoo ati jabaatte si gargaarte faranjiin. Yoo ati hin jabaanne yoo ati uf ijaarre dhaabbata legal personality qabu yoo dhufte uummata Oromootii wanna tokko fiduu dandeetta. Yoo akkasitti hin dhufne ammoo carraan jiru hin jiru. Egaa akkuma seenaatti seenaa olii barreessaa deemuu duwwaadha taatii jechaadha. Kan biraa dhaabbileen akka amma isaan dhaabuu barbaadan kanatti furmaata gara fuulduraa uummata Oromootii fiduu biyya sana keessatti sabni kamiyyuu Oromoo duwwaa miti akka nagaan jiraatu uummanni keenya jabaatee irratti hojjechuun gaappii akkasitti jira jedheetiin yaada. Carraaleen jiru isa kana carraa hundaa irra carraan kun furmaata waaraa miti. Furmaata waaraa hundaa irra immoo furmaanni waaraan qabsoodha. Bilisummaa dhugaati. Bilisummaa feekii fi artifishaalii osoo hin taane uummanni keenya karaa qabsootis hin taataanaan deemu karaa filannoo haqa qabeessaas yoo ta'e kaardii isaa irra jirti. Furmaatni kana keessaa salphina kana keessaa bineensa gadi salphinatti ta'e kana keessaa bayuudhaaf carraan dhumaa bilisummaa dhugaa bilisummaa feekii osoo hin taane ka kijibaa osoo taane yoo gaafa bilisomtee dhuguma bilisummaan hin jiraata ta'e namuu biyya isaan jaalataa namuu biyya isaan fedhaa akka uummanni fedhu sanitti balaan kun hafaa jechaadha. Isa kan karaa filannootiin itti deemu inni kun carraan kun ammoo bilisummaa inni kun ammoo ulaagaa seeraatiin akka biyyatti maal qabna akka addunyaatti maal qabna akka addunyaatti mirga qaba Oromoon akka Oromootti namni miidhame hin jiru addunyaadhuma kanarratti garuu gurmaa'ee ibsateera dhaabaan ibsateera ragaa ofii funaannatee ibsateera rakkoon jiru maalidha yoo jennaatti irratti wal falmisiisuu danda'a jechaadha kanuman jedha. Gaariidha. Waa'ee ragaa kakaafte jaarmaan kunis egaa Global Oromo Advocacy Group waan jechuun advocacy jedhu kana jalatti haqnis akka kennamu justice service akka ta'u service akka ta'u immoo yaali akka godhu akeeka keessaa qabanitti fakkaata. Obbo Tasfaayee asirratti maal lafa keewwattaniirtu haala ragaa barbaaduu funaanuu qindeeffachuu irratti keessaa'uu walumaa galatti Itoophiyaa keessatti ukkaamsaan odeeffannoo sadaangaa qabu miti. Amma immoo dhiibbaadhuma guddaa uummatarra kaa'amee jiru keessaa tokko konnekshinii hunda kutuudha.
intarneetaa, telefoonaa, geejjibumayyuu tajaajila geejjibaayyuu sochiin gaariin yoo akka hin jirre naannoodha naannoo gidduutti haala akkasii keessatti akeeka kana qabdu yoo ta'e ragaa kan akkamitti funaannachuudhaaf saganteeffattanii jirtu maal lafaa qabdu maal lafa keewwattanii kanas wanta gaafadhuu fi jaarmaanuma maqaadhaan sirriitti beeku kanan yaanumtu fuuldura ta'e dhaggeeffadhe tokkoon qaba yeroo sochiin biyya keessa akka malee itti muddee adeemaa ture yeroo mootummichis akka malee uummata keenya irratti keessaa qeerroo irratti hammaatee tarkaanfii jajjabaa fudhachaa ture sanayyuu jaarmoliin akeekuma akkasii kan lafa kaa'an jiru mootummaa kana seeratti dhiyeessina kan jiru asirratti gaa hunda caalaa ragaatu jira obbo Badhaadhaatti booddeen deebina ragaa akkamii barbaachifti seettu irratti waanuma hard evidence taate kana yaada akka kennanu maal lafa keeyattan isin ammallee immoo qindoomina jaarmolii warra kaanii wajjin irratti hojjettan yoo jiraate kanan jedhes obbo Abdataan tunaan kaasin darbanii obbo Tasfaayee kanas itti dabalaati. Haa ta'u hedduu galatoomii wanta tokkotu beekamuutu isarra jira. Aarrii fi odeeffannoon karaa baatuun dhabdu waan jedhamu tokkotu jira. Hamma fedhe yoo ukkaamsite aarrii numa ba'a. Hamma fedhe yoo dhoksite odeeffannoon numa baati. Kanaafiyyuu akkaataan itti odeeffannoo guurrannu keessumaa yeroo ammaa kana yeroo teknooloojiin akkas bal'atee jiru keessatti rakkisaan ta'u. Haa ta'uyyuu malee garuu mootummaan kun odeeffannoon kun wanti gochaa jiru uummata Oromoo irratti hammeenyi inni dalagaa jiru uummata addunyaa biratti akka hin beekamnee fi uummata bal'aa Oromoo birattis akka hin beekamneef uummata lixaa kaabatti adda hiree ukkaamsuudhaan gola keessatti fixuudhaaf akka inni tattaafachaa jiru. Isa kana immoo hojiidhaan akka inni argisiise hunduma keenyatu arge. Inni kun yoo alatti bahee itti bahisaa yookaanis immoo wanti hammaataa ta'uusaa sababii beekaniif inni kun uummatatti uummata Oromoottis uummata kaanittis addunyaattis akka hin baanee fi dhossaa gochuudhaaf hedduu tattaafatanii jiru. Haa ta'uyyuu malee garuu odeeffannoon inuma bahee uummati dhumaa jiraachuun isaa inuma mul'atee xayyaarri uummata irratti boombii roobsaa jiraachuun isaa inuma mul'atee uummati du'uun qaamisaa irraa cituun qabeenyi isaa saamamuun gubamuun hundumti isaayyuu inuma mul'ate. Kanaaf inni karaa ba'uun dhabu odeeffannoon jechuudhaafan jedhe akkaataan itti odeeffannoo keenya guurrannu akkaataa mataa keenyaa ni qabna. Akkaataa sana amma daandiinsa kana jennee miidiyaa irratti dubbachuu qajeelaa miti dhaabbata keenya kanaaf. Haa ta'uyyuu malee garuu akka gaariitti ni qabna. Eenyu odeeffannoo kana kan isinii kennu yoo jettee na gaafachuu barbaadde uummatuma Oromoo bal'aatu nuu kenna. Isuma akkuma koof akka kee dhagaa oolla wanta baay'ee. Isuma miidhamerraa akka fedhe ukkaamsaan yoo jiraate iyyuu akkuma fedhetti odeeffannoon inuma baati inuma nu bira geessi. Uummata Oromoo bal'aa biras inuma geessi. Akka ukkaamsaa sanaaf garuu waa tokko iyyuu utuu hin dhagayin uummati sun uummanni miliyoonii 10 cafaqamee utuu eenyuyyuu hin dhagayin hafa ture. Garuu cafaqamuunsaa cafaqameera. Odeeffannichi garuu baheera. Akkuma sila dubbadhe kun sababii argineef sababii mul'ateef odeeffannoon kun sababii uummatuma biraa baheef dhaabammatti jirru kana dhaabne lakkii kun qajeelaa miti. Oromoo ka'ii mirga kee falmadhu ati homaan dhabne ittiin jechaa jirra. Kanaaf daandiin kanaan amma nan barbaachisu daandiin inni boochoon inni guddaan garuu uummatuma bal'aa Oromoo isuma rakkinarra jirudha. Hojiin keenya isuma qindeeffachuudha, isuma walitti qabachuudha, jaarmaa keenya itichuudha, dhugaa barbaaduudha, ragaa irratti barbaaduudha. Yeroon akkas jedhu garuu ragaa kana mara waan nuyi itti dhimma baanuu fi necessarily himannaa addunyaatti necessarily dhiyeessuudhaan miti. Inni jalqabaa ofuma keessatti maaliif akkas wal goonaa ilaa kanatoo ta'uutti jira. Kun nurraa dhaabbachuu qaba ittiin jechuudhaaf. Yoo garuu akeekkachiisa nuti kenninu
Akka jechuun nama 5 nama 6 duwwaatu kenname. Uummata Oromoodhaaf hayyoota maratu kennuutu irra jira. Akeekkachiisa kanarra darbamee uummata Oromoo irraa cunqursaaf ajjeechaan hin dhaabbatu yoo ta'e, buqqa'iinsi hin dhaabbatu yoo ta'e, saamichi hin dhaabbatu yoo ta'e, shamarran keenya gudeeduun hin dhaabbatu yoo ta'e, uummata keenya mana isaa wajjiniin walitti gubuun hin dhaabbatu yoo ta'e, dhaabni kun mirgatti qaba addunyaatti beeksisuudhaaf. Addunyaan kun akkuma sila dhaqqaboon jedhe dhaabbanni mirgoota namootaaf falman, mirga dhala namaatiif falman addunyaa kanarra baay'ee nurraa kan eegamu gurmaa'uudha, hojjechuudha, gamtoomuudha, tokko ta'uudha, dhugaa ofii falmachuudha. Kanaaf daandiinsaa boochoodha, daandiinsaa uummata siin jechuuf fayyaa ta'e. Gaariidha. Obbo Abdataa waan dabaltan qabdu asirratti. Waan hin dabaluun qaba. Ammas obboleessi koo waan ibsee baay'ee waan ta'eef gabaabaadhumattan wanneedha. Tokko kan achi tuqxe keessa jaarmiyaalee haala kanaan wal fakkaataniin wal quba qabdu, waliigaltee qabdu waan jedhamu durallee hanga tokko gabaabaasaa irraa tuqeera. Eeyyee waliigalteen hin jira, waliin haasa'uun hin jira. Akkuma jedhe dura ibsuu yaale sana naannoo ka biyya keessa jirutti kan ijaarame ture waan advocacy kuni. Warreen kana wajjin hin calqabuma isaarraa ijaaramuma waan kanarraa iyyuu waliigalteedhumaan inni kun kan globaalii ta'uudha waan jedhamuun deeggarsaa fi waliigalteedhumaan waliin deemaa turre. Kanneen biroo kan hin arganne illee ni jiru. Ammallee waamicha goonaaf akka walitti dhufnee waliin haasofnu dhimma saba kanaa rakkina amma jiru kana furuudhaaf, uummata kanaaf afaan ta'uudhaaf, gurra ta'uudhaaf, addunyaa kanatti iyyuu fi waliigaltee nu barbaachisa nutti kottannee waamicha goonaaf kan nu dhageenyee fi kan biraa kan amma geggeeffamaa jiru uummata kanarraa meeshaa qunnamtii sabaayimaalee adda addaa kana akka intarneetii fi telefoonaa maal kana cufuudhaan uummata keenya fixuun hiraarsuun ittuma fufeetu jira. Inni kun waan hedduu ulfaataa fi addunyaa kana fuulduratti yakka oli ta'eetu mul'ata. Yakki kuni uummata kana ukkaamsanii akka inni rakkoo isaan himanne, du'a isaan himanne kana ukkaamsanii fixu jechuudha. Wanti amma dhiya Wallaggaa kanarratti ta'e kun sirnatti yoo dhiyaate sirna egaa warra seeraa kana walitti ibsuu danda'u yakka duguggaa sanyiiti wanti ta'aa jiru jechaadha. Isa kana gaafa barbaadan intarneetarraa kutaniit karma kamuu qunnamtii adda addaa akka hin jiraanne akka namni telefoona walitti bilbilee waliin qunnamne jirta immoo kan du'e jira qe'een barbaadaa jira kan jedhe akka inni waliin gaafanne illee irraa kutu. Isa kana akkuma amma obboleessi koo jedhe dhokatee hin hafu. Eessattuu numa dhaga'ama, inuma argama. Bara kana keessa bara teknooloojiin akkanatti guddate kana keessatti wanti dhokatee nama jalaa bahu hin jiru. Informationii karaa adda addaa argachaati jirra. Arganne irrasi in argannas akkuma manni galaana keessatti wanti dhokatuun danda'u warri galaana sana keessa jiru hin jira jedhee yaadu. Uummanni Oromoo galaana kana keessa kan tokko hin argine tokkotu arga. Hin argama wanti dhokatu hin jiru waan hundumtuyyuu ifa jira. Ragaa funaanuun baay'ee nama rakkisu. Garuu akkuma amma jedhame yoo wanti kun akkamittiin itti fufa ta'e maal godhuuf deemamaa borwaan kallattiitti hayyoon sabni Oromoo qeerroon qarreen irratti gadi baanee dubbannu waan ta'eef ammarraa qabee hojiin kun itti fufee akkamitti akka kanarraa of hambisuu dandeenya. Akka addunyaatti iyyachuu dandeenyu immediately akka saba Oromootti iyyachuu dandeenyu immediately rakkoo akkasiin na uumame. Isa kana akkuma amma obboleessi koo jedhe sana karaa ittiin adeemnu karaa hedduutti tolfamee jira. Abdiin keenya immoo saba Oromoo fi hayyoota Oromoo warra ogummaa isaatti qaban hundarratti rilaay godha jechuudha. Gabaabaadhumatti kanan jechuu barbaada. Obbo Badhaadhaa waan kaase tokko jira ture abaluutti gaafatama ana miti jedhanii sabara malee sirraa kaasee warra mootummaa naannoo gaafadhaa warra mootummaa naannoo mool deebisanii mootummaa federaalaa gaafadhaa obbo Hayilamaariyaam immoo walumaa galatti ifumatti haquma ishee dubbataa turan anaan goon qabuudha isaanii waan dubbisuu barreessanii naa kennu jedhanii dubbataniiru akkas ture sanarraas kan ka'e dhumarrattis immoo hangacha'u deebisanii galchanii amma immoo
waan hunda'uu guutummaatti kan to'atan fakkaatu warri jiranu. Waan akkasii hin baasaa ana miti isa miti anaan hin baasaa itti gaafatamummaatti immoo dhufu keessaa sadarkaa mootummaatti. Shira wajjin qabatee immoo tarii ragaaleen immoo seera wal gaafachuudhaa fi barbaachisan kan akkamii ta'uu qabu laata. Maaliif akka eenyuyyuu akka amantu natti fakkaata. Yoomiyyuu ta'e waa biraatiif utuu hin taane wal adabuu maal fechuu utuu hin taane badiin raawwatamu yakki raawwatamu akka dhaabatu kan yakka dalage kan yakka dalagu akka baratu akka gorfamu gochuudhaa fi kan yakka dalage gaafatamuun inu barbaachisa yoomiyyuu haa oolu abulu malee. Kanaaf hin baasaa kun ana miti isa miti ananni dhukun inuma baasaa keessaa yakka sadarkaa lubbuun namaa baasuu kana jireenya dhaloota gaaga'uu kana yakka akkasii kanaan gaafatamuurraa bahuun hin danda'ama. Ayya galatoomi egaa isatu raawwate anaa mitiin waan nama baasu miti. Egaa eenyu biyya sana keessatti badii raawwatee uummata guututu beeka. Eenyuun akka miidhe uummata guututu beeka. Aangoo sitti kennanirra teettee anaa miti warra achii gaafadhaa jechuun hin ta'u sun. Aangawootni hundumti isaanii gaafatamuu qabu. Itti gaafatamummaan kan dhufu wanna dalagde duwwaan miti. Itti gaafatamummaan seeraa wanna osoo dalaguu qabdu itti dhiifteefis itti gaafatamta. Anaa miti ka jedhu ergaati muummicha ministeeraa taate namni si jalatti yeroo waan badii dalaguu maa calliftee dhufa yoo ofii keetii illee dalagu innis itti gaafatamummaadha. Kun ebalutu itti gaafatamaa an keessan qabuun hin ta'u. Sadarkaa sanirra ga'uun keenya hafu yeroo kanatti garuu sadarkaa sanirra hin jiru. Oromoon akka Oromootti akka ilmoo namaatti atteen godhuu qaba. Bakka sana ga'ee jiraachuu qaba. Achirra hin geenye malee eenyuun akka miidhe eenyuun akka ajjeesse baay'ee namoonni ijoollee fixan Bishooftuu keessa jiraachuu hin beekna bar. Baatuufa keessa jiraachuu ramadanii ijoollee qeerroo warra ijoollee fixxe. Eenyutu badii kana hojjeteen ummata fuuldura afoo jira. Eenyutu ajaje eenyuun deeme koorii kamtu waraanni achi deemeen kun baay'ee salphaadha. Eenyuun jala bayuu hin danda'u. Eenyuun akka miidhe uummanni kun hin beeka. Ifatti jira. Inni kun ajandaa ta'ee nama jalan deemu an keessan jiru an keessan turreeni hin ta'u sun. Yakka sana keessa ilmoo namaati ka dhumee jiru, lubbuu namaati, lubbuu uummata Oromooti ka dhumee jiru. Uummanni Oromoo ammoo gurmaa'ee maa du'e sirbuu duwwaa miti dubbiin eenyuun ajjeese kaleessa warri maatiin jalaa dhume har'a gadda keessa jira. Akka mana siyaasaa sirban kanaaf aangoo siyaasaa qabatan kanaan waan nama dhibutu jira. Hedduun ari'ameera, hedduun miila dhabeera, hedduun qaama isaanii dhabee jira. Akkamitti wanna kana qabachuu dandeenya? Akka ilmoo namaa tokkotti uummatni Oromoo sabni ka jedhu gara fuulduraa itti gaafatamuun ni danda'ama. Ragaa akkamitti sassaabama ka jedhu ragaan baay'ee waan nu rakkisus hin jiru. Tokkoffaa dhaabbileen mirga namaatiif falman qorannoo ajaju isaan teknikaal metidii mataa ofii qabu ragaaf. Wanni Oromoo kun ammoo waan ragaa baay'ee barbaachisu miti ifa. Homaayyuu waan baay'ee nama rakkisu hin jiru. Eenyutu du'ee awwaalli isaa eessatti awwaalamee jira waa baay'eedha. Waa baay'een ragaan qabatamaan jira. Human Rights baasee jira. Dhaabbileen adda addaa baasanii jiru. Weebsaayitii keessa Google yoo goote suuraa tokkoon eenyu eessatti akka dhume waa hundi hin jira. Garuu itti ciichanii wanna kana itti deemuu irratti malee rakkoon ragaa funaannachuullee hin jira jedheeti yaadu. Nageenya biyyaa eegsisuu fi nama ajjeefne ka jedhu kun baay'eellee waan baasuu miti. Kun baay'ee yaada boodattafaadha. Namni yaada ofii ibsatee egaa nageenyi seeraan eegamaa heerri jira akkamitti akka qabdu akkamitti akka nageenya biyyaa eegsisuu dandeettu. Konstituushinii akkamitti difendii akka godhuu dandeettu humna hagam ga'u akka fayyadamuu dandeettu. Kunis falmii waan nama geessuu miti. Humna kee dabarsitee fayyadamee uummata fixxee nageenyonni eegamu hin jiru. Biyyi sun akkuma addunyaa tultullee internal displaced
baqattummaan keessaa Suudaan kibbaayyuu haga biyya keenya Itoophiyaan geettu balaa hedduutu dhaqqabee jira. Dhaabbileen akkanatti akka dhaabatti yoo ka'aniitiin falmatu ta'e Oromoo keessatti carraa guddatu jira. Akka nama dhuunfaa gaafachuu fi mirga sabaa akka dhaabatti gaafachuu waan garagaraati. Kanaaf dubbiin kun yoo daandiin qabata ta'e egaa waa baay'eetu deemaa jechaadha. Kana hundayyuu irrayyuu akkuma dura jedhe waa hunda ka dursu waa hunda ka hambisu bilisummaadha sabni keenya. Cinaadhaan bilisummaan cinaadhaan ammoo yakka irra raawwatame kana ifa baasee falmachuudhaan seeraa dhiyeessuudhaan deemuu qaba. Waan bira taruu hin qabne booda dargaggee akka biraan tarre wanni tokko jira biyya keenya keessatti anis ka amanne manni murtiisoo ta'e qaamni seeraa soo ta'e harkuma mootummaa kanaa jira waan jedhamee uummanni keenya deemu tokko jira. Isa kana akka nama seeraa tokkotti hin fudhu. Dhugaa olaantummaan seeraa jira, olaantummaan abbaa seerummaa jira. Biyya sana akka argatta kan eenyullee waliin falmu hin argattu. Maal argachuu dandeetta? Ragaa argachuu dandeetta. An seeraan ala maatiin koo ajjeefameera jedhee qaamni tokko nama tokko yoo himata ta'e adeemsa sana keessatti yoo xiqqaate ragaa barruu argachuu danda'a. Ragaa barruu sana keessatti ammoo tokkoffaa gara fuulduraa sabas fayyaduu danda'a. Isas fayyaduu danda'a. Yoon ta'an ammoo seenaadhaa kaayachuu qaba uummanni keenya. Kanarra gara fuulduraa waa baay'ee jennee waa baay'ee uummata barsiisuu hin dandeenya. Yeroo hin qabnu galatooma kanan jedha. Gara xumuraatti obbo Tasfaayis obbo Abdataanis egaa tumsa isintu uummaticha isa biyyaatiif tumsuudhaaf asitti immoo tumsa barbaachisaa walgahii waamtanii hiriira waamtanii wal waamtanii bakka ayyanaatti dhiyaatu dhaquu kana hundaafuu karaa kanaan dhaamsa qabdan yoo jiraate hawaasota biyya ambaattis haa ta'u hayyoota Oromoottis haa ta'u jaarmoolittis haa ta'u gaggabaabsaatuun obbo Tasfaayis ni jalqaba. Atau hedduu galatoomii wanti guddaan ani hubachaa jiru wanti Oromoo irraa hanqate tokko akka dhaabolee siyaasaatti dhaaboleen siyaasaa keenya jiru waan danda'an hundumaa inuma godhu. Oromoo irraa kan hanqate tokko akka sabaatti akka Oromummaatti isa afaanii Ingiliziitiin political community jedhan tokko dhabneetu jirra. Yookaan immoo karaa biraatiin geggeessa saba Oromoo akka siyaasaatti utuu hin taane akka uummataatti akka Oromiyaatti akka uummata Oromootti uummati keenya wanti inni dhabee jiru geggeessa sabaatu dhabame. Jaarsolii dhugaadhaaf dubbatan kan uummata amansiisan kan itti dubbatan kan gurmeessan lakkii biyyi badee ka'aa kan jedhu dhabame. Isa duukaa attamitti dhabame yoo jenne sirni gadaa dhugaan dhabamuu isaati. Utuu sirni gadaa dhugaa jiraate sirni gadaa durii akka itti kan hin hojjetu. Abbaa alangaa qabaa, abbaa gadaa qabaa, hundumtuu sirnaan deema. Yoo duulli dhufe, yoo fixiin dhufe, yoo beelli dhufe abbaa gadaa, abbaa sabaa, abbaa sabichaatu sagalee isaa dhageessisa. Uummata waama, uummata jaara. Maalirratti wal ta'uu danda'uu qaba uummati Oromoo? Saba ta'uu isaarratti wal ta'uu danda'uu qaba. Ila jiran waa dhaggeeffadhaa daraa rabbii uummata Oromoo. Uummati Oromoo gartuudha jedhamee dubbatama. Uummati Oromoo gartuu utuu hin taane yookiin garee tokko yookiin uummata ganda tokko utuu hin taane saba miliyoonii 50 hamma 60tti tilmaamamudha. Abbaa biyyaati. Oromiyaan biyya. Oromoon uummata saba. Lafa isaatiif uummatisaa walitti dhufee neeshin ta'a. Neeshin huuddiin kun akka inni ciccitu barbaadama. Kanaafitu ganda ati gartuudha malee uummata miti jedhamneetu kanaan yaada dogoggoraa dhugaa lafarra jiru haalaa akka ittiin uummata Oromoo geggeessuun hin danda'amu. Akkasittiin namni nu geggeessuu hin danda'u. Of geggeessuu danda'utu nurra jira. Sabummaa keenya saba ta'uu keenya mul'ifachuu mataa keenya geggeeffachuu danda'utu nurra jira. Kanaaf tokko ta'uun kan nurra jiru. Amantiidhaan wal qooduu utuu hin taane, siyaasaan wal qooduu utuu hin taane, gandaan wal qooduu utuu hin taane, akka sabaatti wal cina dhaabbannee akka uummata tokkoo akka saba tokkootti dhaabbannee roorroo nurra jiru ofirraa fenqelaachifnee
dhugaa keenya mul'ifannee bilisummaa keenya argachuu danda'utu nurra jira. Isa kana kan godhu eewu sabichatu godhata, hayyoota isaatu godhata, abboo jaarsoliitu godha. Kun olaa obbo Dhaqqaboo fa'a nu gargaaruu dandeessu. Tokko isinis dhimma uummata Oromoo irratti marti keenya wal gargaaruu danda'utu nurra jira. Kanaaf isa kana hubachuu, nationhood sana recognize gochuu, isa barachuu, isa immoo ofii geggeeffachuu. Yoo roorroon sirra gahe roorroo fudhachuun sirra hin jiruudha. Amma hayyuunis taatu hayyuus hin ta'in lammii kan taate lammii Oromoo kan taate hundumtuu roorroo hin fudhatin, sarbamuu mirgaa fudhatteen deemin, lakkiinan sarbamee jedhiitii didi jechaa jirra nuyi. Yoo wanta amma ta'uutti jiru kun komaandi poostiin uummata Oromoo irraan ka'u yoo ta'e, gudeeddaan shamarran keenya irraa hin dhaabbatu yoo ta'e, dhaabolee ummati siyaasaa deggaranii fi kaadhimtoonnii fi miseensonni dhaabolee siyaasaa kamiinuu mana hidhaa keessatti dararamuun hin dhaabbatu yoo ta'e, hin hiikaman yoo ta'e, ummati Oromoo waa gochuu qaba. Hayyoonni waa gochuu qabu. Dhaabbachuutu sarra jira. Dhugaadha. Hiriira nagaa ba'uun hin danda'ama. Iddoo tokko tokkotti reebichi jira malee akkuma roobee fa'itti ta'e. Hiriira nagaa yeroo baatu hamma dhimmi sun fiixa sii bahutti wanti ati barbaaddu hamma jiruurra oolutti hoo jettee sirbitee galuu duwwaan hin hojjetu. Hamma wanti sun ta'utti iddoo sanaan deemin. Jabaadhu. Wal gurmeebsi. Baay'inaan dhimma kee himatan. Taankiidhaa fi summiidhaa fi boombiin sodaatin. Akkuma kanaan dura fuula dura dhaabbattee lubbuu kee itti kennite. Innammaa kun bara 100 si garboomsuudhaaf adeema. Pilaaniinsa kan lafa jiru isa kana. Isa kana hin fudhannu. Gara booddeetti hin deebinu. Garbummaa hin fudhannu. Mirgi keenya eegamuu danda'uutu isarra jira. Kanaaf dhaabni keenya kun waamicha uummata Oromoo bal'aataaf godha. Hayyootaaf, shamarraniif, dargaggootaaf, dargaggeettiidhaaf, lammii Oromoo kan ta'e maraaf nu cina dhaabbadhaa. Yeroo ammaa kana yeroon jedhu nutu akka neeshiniitti akka uummata tokkootis hin geggeessa gartuu kana duwwaatu jechaan jiruan. Garuu kana keessaa ba'uu hin danda'a. Yoo gamtoomne liidarii qabaachuu hin dandeenya. Liidarii karaa biraa liidarii mirga keenya eegu, mirga keenya bakkatti deebisu of keessaa maddisiisuun hin danda'ama. Yoo maal goone, yoo walitti dhufne, yoo walitti adeemne, yoo marihanne, yoo jaaramne, yoo wal baqachuudhaa baanne, ati saddanatti dhalate, ati amantii kee akkasiiti yoo waliin jechuudhaa baanne, waan barbaannu godhachuu hin dandeenya. Oromoo Global Oromo Advocacy Groupiin isa kana qopheessuudhaaf qophiidha. Ati nu wajjiniin dhaabadhu. Warreen iddoo adda addaatti advocacy groupii dhaabbattanii human rights dhaabbattanii jirtan walitti haa gamtoomnu, walitti haa dhufnu, tokko haa taanu, tokko taanee adda durummaadhaan kan nu geggeessu board of directors gaarii tokko dhaabbannee inni neeshinii keenya haa geggeessu. Dhimma mirga keenya irratti jechuudha. Isa kana huumuun hin danda'amu. Huumuun kan danda'amu yoo ati tole jette, yoo ati walitti dhuftedha. Akka Global Oromo Advocacy Groupii akka miseensaatti akka immoo akka faawundariitti kan si ibsu isa kana kan si dhaamu waliin tuffannu. Ani jira miti anis kan mataa kootiin qaba isa jedhu isaan deemaa jirra miti nuyi gamtaa huumuudhaaf gamtaa Oromoo gamtaa hayyootaa kan mirga Oromoo dhala Oromootiif falmu dhiigni Oromoo dhangala'aa jiru akka dhaabbatu kan godhu kan dubbatatu mootummaa Itoophiyaatti kan dubbatu uummata Oromoo bal'aattis kan dubbatu international communityittis kan dubbatu warreen mirga namoomaa falman hundumaattis kan dubbatu ragaadhaa wajjiniin dhiyeessinee qopheessinee namni hundumtu mootummaan biyya geggeessu karaa qajeelaatti akka deebi'u yakkuudhaan miti gara qajeelaatti deebii mirga uummataan sarbin jechuu danda'u nurra jira. Yoo didamee garuu mirgi kee kun sarbamuutu sarra jira jedhamee ammas qawweedhaan nutti duulama yoo ta'e isa kana toleen jennu isa kana toleen jennu hin falmanna gurmoofne tokko taane kanaaf nutti dirmadha warreen advocacy groupii maqaa adda addaatiin dhaabbattan hundumtuu nutti dirmadha irra deebinee isin gaafanna irra deebinee immoo ammas miidiyaa kanas haa ta'u kan biraatiin isin qunnamna hayyootatu barbaadama warra seera danda'utu barbaadama
warra social scientistitu barbaada, historiansitu barbaadama, abbootii gadaatu barbaadama, qeerroof qarreetu barbaadama. Lammii quuqama qabdu marti Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf dhaabadha. Akkas yeroo jennu garuu lammii si keessa jiru miidhi jechuu miti. Lammiin tokkoyyuu sabaaf sablamnoomni biyya Itoophiyaa keessa jiraatan marti mirgi isaanii eegamuu danda'uutu isarra jira. Abbaan fedheyyuu Oromiyaa keessas kan jiraatu, Oromiyaadhaa alas kan jiraatu. Kanaaf godaansa waliigalaatu nurratti ta'uudhaaf godaansa uummati yoo miidhame yoo manni irratti gubatame hin callisu maatii isaa fudhatee alabaa biyya ollaatti baqata. Utuu ofirraa ittisuu dandeenyu baqannannu, utuu ofirraa ittisuu dandeenyu baqa dhaquun ofuma keenyaaf sirrii miti. Waaqayyo iyyuu hin jaallatu. Nama goondaa ofirraan kutanne Waaqayyo hin jaallatu. I'm telling you that. Dubbatan nama garuu hin miidhin, nama miidhuudhaaf garuu hin hojjetin, nama miidhuudhaaf garuu hin gurmaayin. Mataa kee oolfachuudhaaf garuu gurmaayi. Nuti namoota biyya lafaarra jiraatanidha. Of ittisuuf of eeggachuu danda'uutu nurra jira. Survival of the fittest jedhan. Abbaadhuma of ittisetu jiraachuu danda'a biyya lafaa kanarra. Kanaaf Oromoo maratti kan hin dhaamusa kana. Walitti hadirmannu irra deebine akkaataatti nu qunnamtan sirreeffannee isin qunnamna. Tokkoon ilma Oromoo dhugaadhaaf kan dhaabbatu qunnamuudhaaf tattaafachaa jirra. Kanaaf walaa geenyu, walaa arginu, mirga keenyaaf haa falmannu, nagaan biyya keenyaaf haa bu'u, biyya keenyaaf nagaa hawwina. Yoo nagaan jiraate fuudhanii dhalchu, yoo nagaan jiraate uummati jiraata, yoo nagaan jiraatetu nyaatanii dhuganii bulu. Nagaan hin jiru yoo taana biyya keenya keessatti beelli bara dhufu akka inni dhalatu shakkiin tokko hin jiru. Ooyiruu isaa qotachuu hin danda'u gadi ba'ee, fiildii keessatti yoo gadi ba'e hin du'a, komaandi poostititti ba'ee ajjeesa. Shamarran laga dhaqanii bishaan waraabbatanii galuu hin danda'an, qoraan bu'atanii garuu hin danda'an yoo ta'e, qotee bulaan midhaan isaa dhahatee gumbiitti galfachuu hin danda'u yoo ta'e, isa jireenya isaa kamtu gaa eegama ree? Mootummaa kanarraa gaa maal eeguudhaaf ree? Warqee isa kamiin irraa funaannachuudhaaf ree? Eega nagaa kenneenne, eega siif hin dhaabanne, eega dhugaadhaan siin geggeessine. Kanaaf waan mootummaan kun godhu hundumaa ilaaluu danda'utu nurra jira. Iji uummataa hin arga waan alleeyyuu arguu danda'uun nurra jira, gurmaa'uun nurra jira, nationhood beekuu danda'uun nurra jira sabummaa. Kanuman siniidhaam nu wajjin dhaabadha, waliin haa hojjennu. Ani karaa koo akka dhuunfaatti nama dhimma kutaatti amanu miti. Nama amantiidhaan nama qoodu miti. Oromoon anaaf Oromoodhuma. Ilmi Oromoo tokko dhiigisaa dhangala'uun isarra hin jiru. Oromoon tokko du'uu qaba yoo ta'e sirnatu jira. Sirna abbaa gadaa guma baasiidhaan, kompenseeshinii walii kanfaluun araaramuudhaan gochuu danda'ama. Yookaan immoo seeratti akka seera yoo mootummaan jiraate akka seeraatti dhiyaa extra judicial killings must be stopped from my own land, from my people. Uummata koo dubbatadhu hin dubbatattu taanaan hin duutaa. Sirra marsee jira duuni. Badiisi sirra marsee jira. Buqqa'uun sirra marsee jira. Reebamuun du'uun sirra marsee jira. Hamma reebamuun kun, ajjeefamuun kun, baqattummaan kun tokkoon mana Oromoo akka ni rurrukutu isa eegaa jirta yoo ta'e ati gowwaadha. Borga nama sibira gaa. Oromoo mataa ol qabatee deemu. Oromoo mirga falmatu. Du'atu isaaf ta'a jiranii itti faradanii utuu sirdiiyyuu naqin ajjeesuun waan qajeelaa miti. Inni lixa jiru, inni baha jiru, inni kaaba jiru, inni kibba jiru. Hundumtuu Oromoon tokkicha. Ilma keeti, intala keeti. Kana beekuu danda'uutu sarra jira. Kana hin beektu taanaan duuti kee borga nama, baduun kee borga nama. Isaan kan isaan barbaadan keessumaa warri uummati Oromoo akka inni garbummaa tafu warri barbaadan uummata isaa barbaadu miti, lafa isaa barbaadu, qabeenya kee barbaadu, Oromiyaa bal'oo, Oromiyaa badhaatuudha kan isaan barbaadan. Mangistuu Hayilamaariyaam warra Eertiraatiin maal jedha? Isiniin hin barbaannu lafichaa isin hin deemna hojjettan deemaa jedha. Oromoodhaanis kanatu dubbatamaa jira bara. Isiniin hin barbaannu laficharraa buqqaati nuuf laficha dhiisaadha. Eenyu namni mana isaa namaa kennu? Eenyu namni oobdii isaa namaa kennu? Eenyu namni gola isaa namaa kennu? Eenyu namni maasaa isaa maasii isaa namaa kennu? Eenyu namni jireenya isaa dabarsee namaa kennu? Jireenya falmachuu danda'u nurra jira. Kanaaf mootummaa kana gaditti baanee dubbannee waan uummati Oromoo barbaadu gochuun akka sarra jiru itti himuu danda'u nurra jira. Isa kanaaf immoo akkuma obbo Dhaqqaboon jedhan
gurmaa'u dubbatachuu jaaramuutu barbaachisa ulfaadhaa nagaan ta'a. Ay gaariidha. Obbo Abdata gabaabsitaniif wanta fe'u jiraate wanti dabaltan. Ayyee waan hafe waan gabaabaan waan baay'ee dubbatameera. Wanti gabaabaan tokko namni biyya seerri jira jedhame keessatti biyya mootummaan tokko jira jedhame keessatti goodaatti akka shiftaa mootummaan bobbaasee namoota karaarra nama karaan nagaa deemu yookaan mana isaa keessa mana cabsanii dhaqanii fuudhanii mana hidhaatti dararuun mana hidhaa sana keessatti nyaataan illee dararuun bakka itti hidhamu sanallee bakka sirnaan waan uffatullee dhoowwatanii dararuun ragaa gurguddoo tokko kan argine keessaa kan Koree Gammachuu ayyaana ifa ta'ee jira. Kan hin dhaga'amne kan hin argamne hedduutu jira. Kan nyaataan dararamaa jiru kan lubbuun isaa mana hidhaa sana keessatti kan reebichaan achitti dararamaa jiru meeqatu jira. Inni kun uummanni kun gaafa baanii isa tokko karaarraa nama nagaan deemu otoo seeraan waamanii koottu seera si barbaada mana seeraatti koottu jechuu otoo danda'amu mootummaan garee ijaaree gareedhaan nama ukkaamsee nama fuudhee nama hidhee nama reebuun sirnaa ala dadhabina keenya uummanni Oromoo isa kana walirratti tumsu walii iyyuu walitti birmachuu ennaa karaa irratti qaban maaliif karaarraa qabu seeraan waamuun danda'anii nama sana maaliif koottu mana seeraatti dhiyaachuu jechuu dadhabanii reebanii doorsisanii qabu. Duuti silaan oolu, reebamuun silaan oolu, dararaan irraa hin hafu achumatti uummatuma sana keessatti alatti ta'uu qaba. Mana dhoksaa keessatti akka hin taane. Kanaaf uummanni keenya isa kanarratti dammaquu danda'uu qaba. Ofirraa ittifachuu danda'uu qaba. Ennaan kana jedhu mirga isaatiif dubbatachuu danda'uu qaba. Nullee warra kanaaf warreen akkana ta'an kanaaf hin dubbanna. Ammallee gadi jabeessee waan jechuu barbaada. Hayyoonni Oromoo dhaaba siyaasaa keessa maqaa dhaaba siyaasaatiin kan hidhaman mana hidhaatti dararamaa jiru. Mootummaa kanan kan gaafanu atattamatti yakka tokko malee otoo mana seeraatti hin dhiyaatiin warra baatii 9 waggaa tokko hidhamantu jiru. Sanaa ol kan hidhamantu jiru. Waggaa meeqa kan hidhamantu jiru. Inni kun atattamatti gadi dhiifamuu akka inni qabu uummanni keenya iyyachuu danda'u qaba. Namni isaa iyyuu gadi baay'ee iyyachuu fi danda'u qaba. Inni lammaffaan command post maqaa command post jedhu kanaan uummata Oromoo lafarraa dhabamsiisuu barana rasaasaan bara dhufummoo beelaan fixuudhaaf itti qophaa'u uummanni Oromoo waan inni qotatee galfatu hin jiru. Boqqolloon jilba isaa darbu yoo jiraate hin haamamee bada hin balleeffama. Akka achi keessa diinatu dhokata jedhaniitu mala ittiin uummata sana beelessan. Uummanni sun gaafa inni beela'e bakka irraa fuudhanii bakka biraatti geessanii qubachiisanii akka inni qamadii aboottee tokkittii kadhatee jiraatu gochuudhaaf waggaa kana jireenyi uummata Oromoo akkuma beekamu qonna irratti hundaa'eetu hedduun isaa harki 85 inni kun waggaa dhufu waan inni galfatee ilmoo isaatti waa kennu ofii nyaatee jiraatu waan hin jirreef ofiinuu harka kennata ofiinuu dararaan kunuutti baay'ate rasaasaan fixuu sanarraa akka kanatti hin finna siistema jedhamutti itti jira. Uummanni Oromoo kanarratti dammaqee ofirraa itti fedhuu qaba. Uummanni Oromoo gadi bahee nurraa kaasaa command poostii kan eenyu shiftaan isaan barbaada dhaqan ilma Oromoo Oromoodhaaf dhaabate yoo ta'e waliin haasa'amee hiikkachuu otoo danda'amu walii galteedhaan iddoo sanarraa rakkoo jira furuu otoo danda'amu boombii fi xiyyaarri yookaan taankiin Oromoon Oromoo irratti bobbaase Oromoon taa'ee isa kutaa tokko irratti ta'aa amma jiru kana yookaan kutaa lama irratti ta'aa jiru bakkoota adda addaatti jiru kan taa'ee ilaaluun booduu dabareen isatti dhufa. Amma nuti hin dhagahin nuti hin argin yookaan saba kanatti hin argin namni hedduun karaa adda addaa kan command poostii malee gareen itti bobba'ee nama xiqqoo keessa waa'ee mirga namaa dubbatu waa'ee Oromummaa dubbatu waa'ee sirnaa dubbatu halkan itti dhaqanii itti bobba'anii mana isaa jala bu'anii ganama qabanii deemanii dararuun ajjeesuun karaa hedduutti fufee jira. Karaa bahaa karaa dirree du'aa amma jidduu kana keessa waan ta'aa jiru agartu uummata keenya akka inni waliigaltee hin godhanne amantiidhaan illee itti seenanii jabinni uummata keenyaa karaa tokko baay'ee sitti tola otoo jabina uummata keenyaa ta'uu baate amantiidhaan illee addaan qoodanii uummata kana wal ficcisiisanii dugdaaf garaa walitti godhuudhaaf ture. Isa kanallee amantiin kan abbaati itti bula abbaan akka barbaadetti itti haa bulu. Oromummaa garuu waliin qabna. Lafti sunis kan keenya kan waloo keenyaati. Isa kanatti baduudhaaf jira yoo falmachuu baanne yoo gadi baanee dubbatachuu baanne. Har'a du'a sodaannee
reebicha sodaannee yoo teenye bara baraan duuti kun itti fufuuf ta'a. Dhaloonni haaraan illee du'a kana reebicha kana nu harkaa fudhachuuf jira jechuudha. Akaakayyuuf abaabayyuun abbaaf ilmaan du'atti dabaree walii dabarsuuf teenya jechuudha. Isa kana keessa bahuu danda'uu qabna. Mee Oromoo dhaggeeffadhaa. Baruma kamitti, biyyuma kamitti dararaan akka kana ilma namaa du'e tokko muka jala kaanii danqaraa jala kaanii harree duutellee harkaan qabachuun nama saalfachiisu qabu yoo harkisanii bakka tokko ilma namaa gara dhiyaa kanatti gurbaa mataa daabee nama jireenya isaa jiraatu tokko ajjeesan sun danqaraa jala kaanii mukaan jala kaanii reeffa isaatti taphachaa turame. Inni kun yoo Oromoon bahee yoo Oromoon kanaaf hin iyyanne eenyutu itti dhufuudhaaf ta'a. Inni kun hedduu yakka oliiti. Abbootiin gadaa dhimma kanarratti itti gaafatama guddaa qabu warra abbootii gadaa jedhanii eegamu himan. Gaafa rakkoo akkasii kan hin dubbanne, gaafa beela uummata Oromoo kan hin dubbanne, dararaa akkasii kan hin dubbanne maaliif uumamuun haati siinqee yeroo kanatti hedduu barbaachiftu. Hedduu barbaachisoodha warreen garee haadha siinqee gadi ba'anii dubbachuu danda'uu qabu. Gadi ba'anii hiriira ba'anii rakkoo kana nurraa kaasa. Dararaa amma uummata keenya irra jiru kana nurraa kaasa. Beela nutti adeemu kana nurraa haa ka'u jedhanii amma falmachuu baannaan gaafa hidhii xuuxuun homaan godhu uummata amma kana boru beelli guddaan gaafa dhufe garatti deemnuun nu rakkisuuf ta'a. Uummanni Oromoo kanarratti itti gaafatama guddaa ofirraa qaba. Halkan taa'ee dhimma kanarratti mari'atee gadi bahee waan dhimma saba isaatii dubbatachuu danda'uu qaba. Eerroon kaleessa du'ee dararaa amma sanaa harkisaa miilli isaa citee qaamaatti hir'atee sirna sana jijjiirre jedhee manatti deebi'ee gale haarra deebi'ee gadi bahee iyyachuu danda'uu qaba. Gaafa kana inni waraana banuu keenyaa miti, waraana labsuu keenyaa miti. Sirnaan gadi baanee peaceful yookaan karaa nagaa iyyata keenya baanee dhageessisuu. Nurraa kaasaa dhimmoonni kun nu miidhaa jira boollee nu miidhuuf jira jennee gadi ba'uu qabnaa qeerroon deebi'ee gale ba'uu qaba. Hayyoonni biyya alaa jiran biyya keessa jiran biyya alaattis ta'e biyya keessatti bakka jirtutti ani Oromoodha kan jettu. Hayyummaan Oromoon sitti kenne yookaan beekumsa natti fidatte sun Oromoodha kan hin taane yoo ta'e bu'aa hin qabu. Homaa bu'aa hin qabu. Gadi bahee dubbadhuuf. Gadi bahee waa hojjedhu. Gadi bahee nuti rasaasa dhukaas hin jennu. Gadi bahee dubbadhu rakkoo saba kanaa hima addunyaa. Gadi bahee dubbadhuuti waliigaltee tokkorra akka geenyu. Pireesharii mootummaa kanarratti uumuu, dhiibbaa mootummaa kanarratti uumuu danda'uu qabna. Isaan itti gaafatama guddaadha. Kanan goonu taanaan tokkoyyuu suma kana borummoo ani Oromoo dhadhee as bahee dubbachuuf ta'a. Har'a gaafa Oromoon hundeedhaan lafarra akkasitti barbadaa'u kana callisee yoo taa'e jechuudha. Waa'ee dhaabota siyaasaa biyya keessaa sochiirra jiran socho'uudhaafuu daangeffamanii jiru karaa adda addaa. Akkuma kanaan dura argitan waajirri irratti cufamaa ture, deeggartoonni hidhamaa turanii, ammallee deeggartootatu hidhamee mana hidhaa sana keessatti dararaa argaa jira. Yakka wayii uumaa wanti isaan yakkan hin jiru. Waanuma Oromoo ta'anii fi dhaaba siyaasaa sana keessatti hirmaataniif jechuudha. Kun illee dubbachuu danda'uu qabna. Maaliif hidhame? Eega sirnaan dimokiraatikali waliin haasa'uun nurra jiraata jennee walii galle. Kanaaf gara biyyaatti deebinee teebilarra teenya waliin haasofna jennee eega walii galle. Wal mooksuun ta'uu dubbiin akkasii kun maaliif wal mooksina? Eenyu mooksuu danda'a? Kanaafuu wanta takka yakka wayii otoo hin hojjetiin, otoo waa takka hin godhin mana hidhaa sanatti dararamaa jiru. Achiin naa bahu. Fakkeenyi Koroneel Gammachuu argitan suuraa isaa gaafa duraa mana hidhaa toon seeninii fi edda mana hidhaa seeni waan inni fakkaatu ilaala. Ilma Oromoo nuti hin argine immoo meeqatu maal akka inni fakkaatu? Tarii iddoodhuma ciisu sanaayyuu ol ka'uu kan hin dandeenye jira. Beellii fi reebichi kan darara. Warra kanallee bakka jiranitti uummanni Oromoo asitti hidhamee jira. Abalu mana hidhaa iddoo kanaatti jira. Manni hidhaa akka gola hundumaa keessa jirtu hin beekna. Bakka adda addaatti dhoksanii hidhaa akka jiran hin beekna. Mooraan waraanaa hundumtuu, bakki leenjii waraanaa hundumtuu mana hidhaa irratti shaakaluu, komaandoo irratti shaakaluu waan akkasii akka inni jiru hin beekna. Uummanni Oromoo ani Oromoodha jettee Oromoo irraa dhalate waan akkasii kana saaxiluu gadi baasuu isa kana qabannee gadi baana. Iniyyan manatti galuuf hin jirru kun ifatti ammaan wal beeksisuun nurra jiraata jechuudha. Kan biraa ammas kan hin dhaamsa qabuuf warra Oromoo irraa dhalate Oromootti bobba'u
Waraana jechuun biyya tokko ittisuudhaaf, saba tokko ittisuudhaaf haala alaatti dhufu waan irraa biyya alaatiitti itti dhufee isa cabsee biyya isaa irraa fudhatu. Yookaan immoo nama seera balleesse tokko seera eeguudhaaf waraanni kan ijaaramu. Waraanni garee tokko ta'ee dhaqii ajjeesu yoo jedhan nagaa maaliif du'allee jedhee hin gaafan. Ani uumaan koo baakgiraawundiin koo poolisii. Beeka sirna poolisii. Maal akka jedhamee baranne. Poolisiin saba kana bakka bu'eet otoo garee tokkoof hin hoogin yookaan hajaja mootummaa qofaan otoo hin ta'in dhaqii kana godhe yoo dhame wanti godhuuf maaliifi jedhee gaafachuu danda'a. Seerri murteesseeraayyuu jedhee gaafachuu danda'a. Har'a garuu leenjisan boodigaardii ijaarratamee gadi bahee uummata kana tumuu uummata kana keessatti kan ta'aa jiru. Karaa lamatti hin bada Oromoon. Tokko dargaggoon amma leenjifamanii uummata Oromootti bobba'an kun isaan ofirraa ittisuudhaaf namni isaaniin ajjeesa. Hir'ina Oromooti kunis. Namni isaan itti bobba'anii ajjeesanis Oromoodha. Hir'ina Oromoodha. Oromoon otoo hin beekin lafarraa ofii isaatiif wal nyaatee of qulqullaa'uuf ta'a. Isa kana warri miindaa kanaan bitamanii Oromootti bobba'an garagalanii of ilaalan. Garagalanii of ilaalan. Of balleessaa jiru. Hundee isaanii balleessaa jiru. Saba kana balleessaa jiru. Biyyicha balleessaa jiru. Kanaaf namaan bitamanii fedhii nama murtaa'ee tokko bakkaan gahuudhaaf uummata Oromoo irratti wanta bobba'e kun ofirraa of qusachuu danda'uu qaba. Irraa harka isaa kaasuu qaba. Ilmi Oromoo ijaarama deeggaraa dhaaba tokko ta'eef dhumu kun sirnaa ala leegaalii dhaaba socho'u tokko ati deeggaraa isaati jedhamee hidhamuun reebamuun ajjeefamuun kanallee ni falmannaa kana gadi bahee falmachuu danda'uu qaba. Kan dararaan irra gahe hundumtu suuraalee jiru. Karaa adda addaa waan jiru hundaa dookumentiilee jiran hunda adreesii keenya kanaan nuuf haa erganii hayyoonni biyya alaa jiran waamicha guddaa tokko goonaa fi isaan nu qunnamanii dhiyootti waan tokko seet goonee sirnaan mana seeraatti dhiyeessuu danda'uu qabna. Seera gaafa jennu Oromootti dhiyeessuu qabna. Oromoon seera beeka. Oromoon seera qaba kan ittiin nama seera dabse adabatu. Isa bira darbee immoo seerri waliigala itti dhiyeessuu dandeenya. Isas waliigalteen hayyoonni kan akka keessanii kan akka obboleessa koo as keessa jiru kanaa fi kanneen biroo hedduu isaanii kan beeku. Warreen kanatti dhiyeessinee sirnaan seenaan Oromoo rakkoonsaa dararaan tokkoon dhokatiin argitaniitu kana dura bara darbe keessa walumaa galatti kan uummata kana terrorize godhe nuyi eega jedhame mootummaan kun kana jedheetu gaafa gara aangootti dhufu. Gaafa kana jedhu kan ajjeese nuyi kan hidhe nuyi kan darare nuyi kan displaced godhe nuyi jechuudha. Eenyu gaafate seera isa kamiin gaafan Oromoota kam gaafatan mucaa kennutu ajjeese maaliin komboseessi goon akkamittiin kana keessaa deebinee laphee kee fayyifna jedhamanii gaafatamaniiru. Qoosaa miti kun uummata Oromooti. Abbaa biratti ilmoo ajjeesanii haadha biratti ilmoo ajjeesanii reenfa ilmoo ishee rakka teessu dirqisiisanii ilmamaa kun bineensu kanan godhu dubartii ciniinsuun qabee daa'insaaf mana yaalaa deemtu rasaasaan harka maalii dhukaasee ajjeesa. Mee bineensuma dhalaaf oolatu yoo arge namni itti dhukaasee ajjeesa. Kun uumaadhuma lafa kanarraati. Isa kana eenyutu gaafate eenyutu kanaaf kompenseet godhe uummata kana. Akkamitti laphee isaa fayyisan? Akkamitti dinagdee isaa bade? Nama qabeenyi isaa jalaa barbadaa'e, nama maalummaan isaa buqqa'ee lafarraa buqqa'ee iddoo tokkotti walitti guuramee manni fincaaniin itti gargaaramu kan isaafuu dhibee isa saaxilu akka inni ta'e viidiyoo adda addaa argaa jira. Kana hundaaf warri kana godhe eenyutu siitu kana godhee jedhee isa gaafate. Seerri isa gaafate hin jiru. Ayyee boruu isa kana wal gaafanna. Har'a eega walii gallee dogoggora kaleessaa sana achuma keenya isa har'aa haa hojjennu. Waliin haa hojjennu. Haa dhaabannu. Kana booda haati Oromoon boo'e. Kana booda Oromoon ajjeefamee dargaggoon Oromoo baratanii bakka haa ga'an jedhameetu. Walii obsame malee madaa sana irraanfatee miti uummanni Oromoo. Isa sanaaf yoomuu wal gaafanne. Dogoggorri achirra ture. Wal gaafachuun nurra ture. Qeerroon gaaf sanatti du'aa ture, itti dararamaa ture sun. Isa sana bakkaan ga'u ture. Irra ture. Gara laafummaa Oromummaa sanaan deebi'amee har'a Oromoon harka isa ittiin afaan isa kaa'een deebi'ee
nyaatamaa jira, ajjeefamaa jira. Wanti kun daangaa hin qabu. Biyya keessatti, ganda keessatti, naannoolee jiran hunda keessatti wanti kun itti fufanii ijaarama. Inni ijaarama bakka jiru hundaaf mirga dhala namaa sabaa fi sablammoota nu keessa jiran Oromoo keessa jiran hundayyuu kan tiksu. Namni nama akka namaatti kabajaa kan kennuuf ni ijaarama, ni loonaa, kanaan socho'uu danda'uu qabna. Warreen akka namaatti socho'uu qaban yoo sirni isaan balleessan jiraate seeratti sirnaan dhiyeessuu irraa kan hafe qabanii hidhuu, sodaachisu, karaa adda addaa gadi ba'anii jechoota malleen saba kana madeessu kanarraa akka of qusattu gareen mootummaa kanaas dhaamsa karaa mataa koos ta'e karaa garee kanaa kanan dabarsuu fi barbaada. Uummanni Oromoo rakkoon kun kan keeti dhiyaatti isa ta'e qofaan ilaalee baattis ta'aati jira han xiqqaate malee giddu galeessatti ta'aati jira. Bakka hunda lafa Oromoo hunda irratti ta'aa jira. Manni Oromoo har'a nagaan bahee galu xiqqaa hin jiru. Even Finfinnee keessa nama meeqatu har'a garee wayii qophaa'ee gareen guruupiin ijaarame tokko nama karaarra deemu ableedhaan waraanee qabeenya irraa saamaa jiru, doorsisaa jiru. Gadi bahee biyya abbaasaa keessa deemaa hin jiru uummanni Oromoo. Dargaggoon Oromoo. Mana barumsaa keessa iddootti mana baratanii waatti argatanii saba kanaaf waa ta'an keessatti du'aa jira. Fooqirra darbatamee waraanamee rasaasaan mootummaan kan hidhachiisee kana ajjeesaa jira. Kun seera addunyaa kanaatiin yoo gaafatan is a war crime at all. Isa kanaafuu kana dhaga'ee uummanni Oromoo hiriira barbaachisu hiriira nagaa karaa nagaa gadi bahee mootummaa addunyaa kanaatti iyyachuu qabu. Guruupii wayii garee wayiitiin osoo hin taane waloodhaan guyyaa yoo danda'ame wal fakkaataa yoo danda'ame akka walitti dhiyaatutti rakkoo jiru waliin himachuu kana sitti himame gara biraattis akka himamu kana itti qophaa'uudhuma qabaa. Guufteenyaa ammatti garuu appiiliin keenya mootummaan sun rakkoolee amma uumaman gurguddoo namoonni hidhamanii fi command post namoota displaced gochuun akka inni irraa of qusatu isa calqabaati. Kana yoo keessatti kun jijjiiramni tokko hin jiru taanaan mana seeraa sanatti deemuun keenya ooluu ulfaadhaa sanatti fakkaata. Galatoomaa yeroonis nurkaa waan dhibee fi nugaan itti fakkaataa sin hunduftu dhimma keenya hundaati dhimma keenya deebinee wal galateeffachuu yoo barbaachisu haa ta'u malee waan hundaafuu nagaa taanu jiraadha. Sin jechuu barbaada maqaa Oromiyaanis Neetwoork maqaa sagantaa hubannaa kanaaf maqaa dhaggeeffatu keenya hundaan nagaa ta'a. Sorry, your balance is insufficient. Itim. Taije nanis today, demi nanis today. Taije nanis today, demi nanis today. Kanjiban beknet, mal sanyin matane. Kanjiban beknet, mal sanyin matane. Galama galgalaan gurri koora joome. Hogga baay'ee wal baannee tamma garuu hin dandeenye. 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 Isiyoon jedhuuni waa tokkoon saramtu yoo balleessa malee waan toluun hojjettu qaamni ishiina biraa qalbiidhaan godaante gumbii warra guutii goola koonsite. Warri kee warqii cimmisaa mana koo godho dhimmisaa. Warri kee warqii cimmisaa mana koo godho dhimmisaa. Wantan ishii jibbeef hunda saana nemaa tokko yoo hojjetu baadiin ishii kumaa waliin jennee turre nuti fooniif dhiigaa hoggolaan mari'annaatiin galchiin alagaa. Alagaan sobeetumsiidhaa jecha garaan kee maaliif hunda gingilcha. Hogga baay'ee wal baannee tamma garuu hin dandeenye. Hogga baay'ee wal baannee tamma garuu hin dandeenye. Nuuf ta'a
kan jaarsummaa jaarsi biyyaa bahee seerris nuuf ilaalee koos kan shiis dhaga'ee murtiin jaarsaaf seeraa seeree tokko ciisaa namni daangaa darbee isin adabsiisa. Yaa Rabbi maal murtiin kuni dhiira siree daangaa dhoowwuni. Yaa Rabbi maal murtiin kuni dhiira siree daangaa dhoowwuni. Guttee kan beeraa bareeddu inni isaan of yaa barbaadu garagalii deemi sarraa badii waan toluun hojjetu hojii kondi badii kiinoo daandii. Internet soba ke garagali an fede afilatu an barbade ofi afan ke zipi ke viberi ke chufi miti garagali baniti chakasi yo gurra qabate fiditi dhagayi yo manarran fatte miti garagali na barsiisti jedhe na ajjeesuuf kaate duutiin haaramiti durumaa yu jirti miti isin jaaradhaa waan oofi ergaan koo jara qofaafi. Waggaa baay'ee wal baannee amma garuu hin dandeenye. Waggaa baay'ee wal baannee amma garuu hin dandeenye. Kooti jedhee ani booriirsiin abdadhu kooti miti jedhees ambasiin amadhu quba fi muruuree ajaa'ee jedhanii yoo faayidaan qabne ceekuttuun isanii. Wayyo yaa gara laafummaa koo tisiisarraa damma eegunkoo. Wayyo yaa gara laafummaa koo tisiisarraa damma eegunkoo. Tisiisarraa damma eegunkoo. Tisiisarraa damma eegunkoo. Naafishee walitti hin taane naafishee walitti hin taane naafishee walitti hin taane maalumaaf gargar hin baane. Naafishee walitti hin taane naafishee walitti hin taane naafishee walitti hin taane maalumaaf gargar hin baane. Naafishee walitti hin taane naafishee walitti hin taane naafishee walitti hin taane maalumaaf gargar hin baane. Naafishee walitti hin taane naafishee walitti hin taane naafishee walitti hin taane maalumaaf gargar hin baane. Deemi jedheen gaggeessan karaa gubbaatti ol baase. Deemi jedheen karaa gubbaatti ol baase. Deemi jedheen gaggeesse herregni ishee zeeroo argisiise. Herregni kee dhumeeraa sokkimee na dura. Jaalalli ishee zeeroo amalli ishee zeeroo. Ilaalchi ishee zeeroo mul'anni ishee zeeroo ejjennoo ishee zeeroo kaayyoon ishee zeeroo. Rory, the number you dialed cannot be reached at this time. Bagattimte.